مرحبا يا رمضان 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 يا رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتوا كم نجا كيسني في كيسني سنجة أنا لي نجا كويت الحمد لله قرأت ربي هربايتكو ترينجرا فيديو جتشوف كم سن نجا كيسني في كيسن حجوا بعد وبيكم رمضاني لكم سنة تجرا والله الحمد لله رمضاني نبرا أكبر تجرا قالنا ربي حاجة وانا ما دبسي سومتي وانا ما بيلسومتي وانا ما والله لازم أنجمك يا أكاو وان سومنا تفكر والله وان كنا تميسس لقار بيبجو جانا ما كان يجوا يعني ساعتي كويا بودو رفو ساعة تربات تكا يجوا لك ساعة ست لكم اللي عكسي سنجوا بروادا فيديو نرسيني كبدي في فيديو واي حجي جالتو فايو أبدي كسم حجي باي جمد جناني كسم جالتو لي بقى جمد يجون اللي به أسرع واحد أسرع واحد بتشون اللي نوتي والمقالة تدبرتودا واحد تنمودا تجودا واحد نمودا جوني سامالي وجدتني واني حدو نمودا توسكي ستي مال سنة فكاتي قرا لافو ما كمان اسمع كبابتي دورتين قرا لافتي سرفت قرا لافتي مالي فكاتا امبيكو وماما كينتا قرو كجباتوس جكر رقودنا دورتين قرا لافتي أكو هرمي يصير للروسة قلبين كنا لنا رارات يجود لغاد بتشوف بايزو كنا تدقمه مالتنا تدقمه جالتون حاجة ودي تتيبو باي كما تجرا قرو فايون قدون استيسوني مو باي حملنا عجبس بمعنى في أوتوسيتاتي مال قوتا أوتوسيتاتي مال أكم تاتا كنا أما فايو بق أميرة كيسة قلتي وان دبت والله لغان سيني وان سن حجي جالتون غير يمني لفتي أبدا لغان سيني إسي ونسي دي جالتون هجيني جولين هجت اللي باقي كنا مدين كسيسو سيدو في يا هوبي وكين أبدين جودا هجي دين كسيسا وجدان هجين إساني كيسة تسعدون أكسما يا هوب بق جولين كوني ججبدودا جولي ججمودا أسرت ما يسين فكاتب بولين كيا جمع سنتي أكسس وجهتوني ساني سو نما جمع جيسة قرمو سيسن بايدو كنا سيسة نموني دورتوني إرقودنا أتكيسة تجعلتو ديكران يتشولا مالف جعلتون هذا منايسا كان كفاتي نمني توكو تاريام حجتس عاربون دينا مالفي حجت واني عارف نجرو يتشولا مالف سلا أكس يتشوتور ومعرف هايو تدرهي موددي أكجالتو يماني تدي وجو أكسينا أسلا غرومو وانتي جهاتلين برانكدا جالتو لين فايولين برانكتا تجو أجرت برانكو دونتاني لغادا يدوبي جيجولا جارجو لين فيدني سبرايز كوراني مالي سنة فكاتا بوليانكيا دورتوني ديرا توكو ulaagaalee isaa hunda dhibbaan dhibbatti beekuu qabdi. Ulaagaaleen isaa isin beektu tokkoffaa karoora mataa keetii yeroo baafattu nama san akka haadha manaa qabu beekuun dirqama keeti. Gaafa wanti tokko uumame immoo faaya nama asirratti hajji yeroo hundumaa waa'ee caaltuu yeroo namni fakkeenyaaf isin biraan irratti hojjetu hin caalessu. Miira keessa gala jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Mallattoo jaalalaa agarsiisa. Hanga inni caaltuu jaalatu. Hajji amma dubartoota lama asirratti caaltuu filata. Maal hojjetan? Biraank inni hojjetu hanga wajjin biraank hojjetan san keessatti hajjiin caaltuu jaalata. Otoo caaltuu jaalachuu baate sakandii kan turuun irraa buusuuf jechuudha. Garuu immoo ijoolleen imaaniif galee jira. Imaaniif dhugaa hedduu galee maaliif hojjettanii daftee baafatte kalas. Maaliif hiree dhiira dubartii lama sadi footu qaaban qabdu kan jettus jaalisi keessa galuu danda'a. Daftee baafatte isin kun isiiti. Tokko maal dogongorri keenya imaan maaliif baate jechuun dirqama faayuun beekuu qabdi. Imaan illee caaltuu maaliif hajji jettee biyya galte jechuun dirqama beekuu qabdi. Maaliif ree namni irratti malee namaan gargar ba'uuf hin taa'u. Balleessaa wayii malee namaarraa ba'uuf hin taa'u. Dubartiin keessattuu namni tokkotti dabalamtee nama biraatti gargar nama biraatti
biraati jiraachuu in ulfaata. Sababa malee abbaa manaa ishee hangafaan dursaa sanii gargar ba'uun fedhu. Garuu sababa jira waan cimatu jira jettee yaaduu qabdi. Kan yoo yaadan immoo boru lafaa dhufaan kennas akkasuma waan kanammoo irraa barachuu qabna. Maal foo jettanii amma yoo mucaan tun fakkeenya amma lafaa dhufaan hedduutu jira. Kichuu daka dhalataa jiru. Viidiyoon immoo hin ta'a beeka. Viidiyoo waan baduu miti. Waan ta'eef ijoolleen kunillee akkanumatti haatuun haadhatee jechuun isaanii oolu. Amma ta'e fedhallee ta'uuf faayollee nama daa'ima ganaa jirti. Bultii ijaarrachuu dandeetti. Garuu tarii hajji wajjin jiraachuu dandeetti. Wanni tokko yoo beeknee itti deemne wallaahi waan tokko nu gaddisiisu. Fakkeenyaaf amma waan beekee jedhee waan tokko nama gaddisiisu. Maaliif fedhii kiyya waan san isa jaaladha erga ta'e waan na gaddisiisu. Garuu isin naasuun isii yeroo caaltuun dhuftu naate adda jechuudha. Maaliif sirriidha. Anas otoo ta'e asis otoo taatee naate. Katteettiin alaaltu kunis otoo taatee hin naata. Naasuu kanaan dura wannuma tokko nuti dubartoonni jechuudha akkuma galaatti waan tokko beekuun dhiirarraa dirqama. Dhiirri dubartii hedduu maaliif fuudhalee dirqama beekuu qabna. Sababa maaliitiin dubartii hedduu fuudha kan jennu beekuun keenya dirqama. Maaliif taan gadhiisii maaliif taan fuudha kan jennu beekuun dirqama keenya. Namni kun isa rakkina qaba moo dubartii isatti dabalamteetu rakkina qaba. Kan jedhus beekuun dirqama keenya jechuudha. Zim jenneetu maali? Niitiin isaa biraa galtee niitiin isaa jalaa deemte jennee mana namaa seenuu sirrii miti. Gaafa mootuyyuu ani lakki haadha manaa qabaa na wajjin jiraata. Innis immoo haadha manaa isaa sanii bakka amma jiratuyyuu akkuma haasaa isaan keessattuyyuu maal jedhanii faayuu balleessaa qaba jedhanii faayuu irratti balleessaa isiin qabdu namni dogongora inni namaa kun hin dogongora. Kan dogongora lafa kanarra hin jiru. Rabbii tokkicha malee. Ilmi namaa waan dogongoruuf murtee isirratti murteessuu otoo hin taane erga dogongortee erga gootee waan kana faa'u keessatti akkamitti caaltuun hajjiin caaltuuraan kaabuu osoo didee akkamitti caaltuun hajji akka ta'e bakka yaada si keessa galchitee beekuu qabdi. Gaafa kanammoo erga hajji yoo hin jaalatte ta'e fakkiin hin jaalatte erga hajji hojii jiraachuun dirqama isiiti. Maaliif namuu dalagatee jiraata? Hajjillee dalagatee jiraata. Faayollee dalagatee jiraatti akkasuma caaltuullee dalagatee jiraatti jechuudha. Kanaafuu yeroo sanitti caaltuun yeroo isiin akkasitti naatu sanitti seequu agarsiifte. Maaliif mana asiin durallee dubbattee jirti viidiyoo isii keessatti mana kiyya keessatti ani baanii akkuma namni keessa hin jirre baanii seenan dhugaa iseetti baanii seenan. Garuummoo eenyutu akkas godhe caaltuullee beekuu qabdi. Eenyu akkas godhe abbaa manaa ishee dhiirri tokko maaliif waggaa takka waggaa lama eeggachuu hin danda'ani dubartii hamma nama kana hunda. Fakkeenyaaf caaltuun baatee imaan seensise. Imaan baatee faayuu seensise. Asitti ammoo wallaahi kan baay'ee nama dhibuudha. Hundumaa hojii jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Wanni akkanaa kanarraa of eeggadha. Yommuutuyyuu fakkeenyaaf dhiira lama dhiira dubartii biraa qabu wajjin hin jiraadha ergasii jaaladhe. Amma fakkeenyaaf Fatiyaan jechuudha. Fatiyaan baay'ee hayaat gaafa bahari walitti dabaltu jaalala isaa walii qaban waan beekteef buruu akka hojii jiraachuu kan jettu utuu akkana ta'e bareeda. Faayuun amma miira keessan galinni hin haarine maaliif ilmi namaan dogongoraa. Hajjileen tarii caaltuun hin deebitiin eegu murattee galte gizee galtu waan ta'eef waa hedduu isirratti raawwatame waan ta'eef garuu alhamdulillah deebitee jirti. Baga nagaan deebitee jennaanii abbaa manaa keetiif ture. Dhuguma immoo wallaahi baga deebitee baay'ee tokko gammade. Maaliif abbaa manaa ishee gaganamaati. Namni kun immoo amma dhugaa isii argee jira. Caaltuu waa hedduu irratti raawwatee turullee garuu gaafa isiin biraa sochoote dhugaa isii argee jechuudha. Dhugaa isii arginaan inni har'a gadhiisuuti. Gadhiisuu didee waan kana naa deebisaa jedhee seeduuf allee ergite jaalala isii qaba jechuudha. Hajjiin fakkeenya inni fudhatu aadaa duraanii dubartiin tumanii jedhama miti. Waan akkasii samtuu sammuu isaa keessa jira malee caaltuun jaalata. Garuu caaltuun maal godhuu qabdi hajjiin
farramsiisuu qabdi. Dhugaa asii achi jechuudha. Ani isii ta'ee quba leemmaatiin isiitu kitaan ajiin farramuu qaba. Limkoode maaliif yoo farramni immoo akka quba leemmaatiin nattuu dheete farramsiisuu qaba dirqama isiiti jechuudha. Kanaafuyyuu bakka gammaddanii caaltuuf hajjiin faayolii abshirii rabbii jira. Yoo abbaa manaa kiyyaa gadhiiseen deemu wajjin jiraadha jettallee wajjin jiraadhu siin jenna. Garuu mootuu rifattee akka abdiin kutanne abshirii siin jechuu barbaanna. Asirratti waan dubbachuu barbaadu viidiyoo keessumaa irratti dhaaba. Kanaaf viidiyoo kee kana mootiyyuu laayikii jedhu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa siin jedha. Koomentii barreessaa siin jechuu barbaada. Kana fakkaataa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa Ramadaanallee Ramadaana kennaa rabbiin nagaan nuu fidee nagaan nurraa hagalchuu wallaa Ramadaana marannaa. Maashaallah tabarakallah. Wallaahi waan tokko namatti fakkaatu baay'ee namatti tola. Kanaaf siin jechuu barbaade hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa galatoomaa. Laayikii keessaniif sheerii keessanii jajjabeessitanii asiin naguu keessanii hedduun isin jaaladha.